Maamadu Oromoo rabbiin si Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota michuu miidiyaa akkam jirtan fayyaa ani keessanii? fedhu asiyyee Anna gara deem fudhu alhamdulillah deemni galata sona rabbii naaf akkam kee jirtu? fudhu hin fedhu Ashima harka an dhiira fuunee Oromoo silaan gadheen nu galaafatte ka keessanii anna gara alhamdulillah galata dhiirri rabbii. fi fuudhuu shamarris ni heerumtu kana booda hundi kan kee gidaara xarabaatti galiitii hirkadhuutti jiraadhu jechuudha xiggii galii jechuudha xiggii akkasii kana kun Amma jechuudha akka dhuunfaa kootti an amma iimoodhaan bilookamee waasaappiidhaan bilookamee yaada tokkoon qaba yaadni kiyyas jechuudha. Waa'ee haadha manaa fi abbaan manaa yeroo ammaa kana wal ajjeesutti jiraniiti jechuudha. Wanti taajuu irraa ka'ee iddoo babaadhate jechuudha. Hanguma taajuun haadha manaa isaa ajjeese jedhanii as waa hedduutu ta'ame jechuudha. Waa hedduutuyyuu hojjetame jechuudha. Achi as abbaa manaa haadha manaa ajjeesuu, haadha manaa abbaa manaa ajjeestuu waa hedduu argina jechuudha. Hedduu waan nama qaanfachiisu, waan nama jibbisiisu akka sabaatittu jechuudha. Ana asirratti wanti jechuu barbaadu namni tokko kan hundayyuu wanti akkanatti babal'ise maalidha jennee ilaaluun illee ni dandeenya. Namni tokko haadha manaatiin walii hin galle yoo ta'e karaa nagahaatiin walii galuu dadhabnee jirra. Nagahaan gara maatii kee deebi'i. Haati manaas abbaa manaatiin walii galuu yoo dadhabde walii galuu dadhabnee jirra yoo nagahaan adda baane hoo jechuun osoo jiru ilmi namaa akkamitti nama jechuudha. Ilmoo namaa akkamitti qala haadha manaa isaa dubartii lubbuun kamiyyuu jechuudha. Ilma namaa miti lubbuun kamiyyuu haqaan maletti bahuun haraamidha. Lubbuu rabbiin uume ilmi namaa baasuu hin danda'u. Haraama kuni dhorkaadha. Kanaan osoo jiru ilmi namaa wal ajjeesee wal fannisee summiidhaan wal ajjeesee odoo jiruuyyuu kanarra darbee summiidhaan wal ajjeesuun jira. Akkasuma immoo qalbii namaa balleessuun jira jechuun koo nama maraachuu, sammuu walii hiikuu, waan garaagaraa walitti dalagamuun darbee numa jira. Kanarra darbanii ammoo wal ajjeesanii sanuyyuu wal ajjeesanii wal mummuruu, mana fincaanitti wal gatuu, qotanii wal awwaaluu. Wallaahi wanta akkanarratti baay'ee dubbachuus hin barbaanneyyuu. Maaliif yeroo hundumaa waan akkanaa kana gabaasuu waan akkanaa kana dubbachuun hedduu nama jibbisiisas haa ta'u immoo dirqamas akka sabaatittuu akka namaatittuu akka biyyaatittuu waan nama qaanfachiisudha jechuudha. Maaliif gaafa haati manaa fi abbaan manaa akkana wal godhan ta'e warri bultii keessa jiru warri bultii keessa hin jirre akkami haala kamiin bultiitti seenuu danda'a. Warri bultii keessa jiru fakkeenya akkamii kan namaaf ta'aa jiran warra hin heeruminiif hin fuudhiniif kan jedhu waan nama sodaachisuuf irratti dubbachuu fi yoo seerri jiraate yoo heerri biyyaallee jiraate wanti kun akka tasgabbaa'uuf akka hafuuf maalidha yeroo baay'ee wanti kun wanti babal'ataa jiruu fi fakkeenyaaf taajuu shururbee jechuudha. Biyya mirgi dhala namaatti eegamu keessa jira. Hanga lubbuun jiru achi bahuu hin danda'u. Innis beekee jira, dubbatees jira, namni hundinuu beeka jechuudha. Biyya keenyatti dhugaa yoo walitti himne hanga waggaa 10 hanga waggaa 15 akkas achitti nyaatee ni dhugaa. Lubbuu ajjeeseetiin hidhame jedhama. Deddeebi'amee gaggaafatama. Mootummaan ni nyaachisaa, ni dhugaa, ni uffata, ni jiraata akka barbaadetti. Inumaayyuu barachuunis jira. Achitti jiraata garuu ka du'e ammoo akka malee hin du'e deebi'uu hin danda'u jechuudha. Adabbiin walumaa galatti adabbii gahaa waan hin arganneef wanta kanarra deddeebi'anii kana hojjetaa jiran jechuudha. Hedduu ulfaataadha dhugaa. Namni nama ajjeese akka seera heera shari'aa amantii ani ittiin bulutti kan nama ajjeese ajjeefamuu qaba. Kanaatti harkisaa muramuu qaba. Odoo heerrii fi seerri akkasii seera mootummaa keessatti kan hojjetu ta'e namni ijaanuu ol jedhee wal ilaaluu wal kabajee waliin jiraata lubbuu walii baasuu miti jechuudha. Kana jechuun kiyyaa anis seerri islaamaa biyya keessatti haa babal'atu
biyyatti heeraa fi seera islaamaatiin haa bultu jechuun barbaade maaliif jechuu koo miti yaada kiyya nama hubattanii maaliif namoota amantii garaagaraa qabantu biyya san keessa jiraata gatii ta'ee fi addunyaa irraallee nama amantii baay'ee qabantu jiraatan waan ta'eef amantii seera amantiitiin buluu hin danda'amu biyya akkasii jechuudha. Soo seera fi heera mootummaan dhaheen kan jiraatan walumaa galatti lubbuun ilma namaa akka amantiitti illee ta'e akka namoomaatitti illee akka seeraa fi heera biyyattiitti illee eeggamuun dirqama ta'a jechuudha. Hedduu nama jibbisiisaa nama sodaachisas wanta kana kan karaa godhe taajuudha. Taajuurraan waa hedduutu babal'ateeyyuu nama saalfachiisa dhugaa abdiis nama kutachiisa warra fuudhaa fi heerumaaf yaada qabanii jechuudha. Haa ta'u malee kana jechuun namni hundi tokko miti kan bultii fi nagaan gammachuudhaan jiraatu waliigalteedhaan jiraatu yoo dadhaban ammoo yoo wal dadhaban kan gargar bahanii nagaan jiraatanis jiru. Kan ammoo bultii keessa taa'anii wal azaabanis jiru. Kan irra darbee kun wal ajjeesullee jiru jechuudha. Ani walumaa galatti wanti dhaamsa warra fuudhaa fi heeruma balaaleffatu jechuu barbaadu namni hundi tokko miti nama hunda tokko jettanii hin yaadina namni garagaraadha. Haalli namaa amalli namaa akkuma gargar ta'e uumamni namaa akka gargar ta'e namni uumamaan tokko malee haalli isaa amalli isaa gargar waan ta'eef kanumaan akkaataan jireenya bultii namaallee garagaraa nama hunda tokko jechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf hin sodaatinaa waan rabbi namaaf rizqee waan rabbi namaaf katabe hin dhabanii jechuudha. Kanan jechuu barbaade hundumaafuu du'aa godhaa. Hin sodaatinaa warri gara bultiitti seenuu barbaadanii warri bultii keessa jirtan ammoo yoo dandeessan waliigalteedhaan jiraadhaa. Yoo dadhabdan ammoo adda bahaa nagaan jiraadhaa. Lubbuu waliin baasinaa lubbuu waliitiin hin taphatinaa jechuun barbaada. Hedduu namatti ulfaataa waa wayyaa sa'uun illee hedduu hin barbaachisu nama qaanfachiisaas akka sabaatti wanta akkana kun hedduu nama qaanfachiisa dhugaa. Soo kanuma jechuun barbaade hanga viidiyoo fi laayivii biraatti walitti deemnu nagaa keessanaa jiraadhaa. Hordoftotaaf kabajamtoota obboleeyyan xiyyan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Sila naan gadheen nu galaafatte gaa. Dhiirris hin fuudhuu shamarris hin heerumtu kana booda. Hundi kan kee gidaara arabaatti galiitii hirkadhuuti jiraadhu jechuudha. Xiggii galii jechuudha. Xiggii akkasii kana kuna jechuudha. An amma iimoodhaan bilookamee waasaappiidhaan bilookamee miisenjeraan bilookamee jalaa ba'u jechuudha. Dunkaan janajjanuu miti natti hirumuu miti jalaa ba'u karaa hundaan xirrigi godhamee bilookamee jiraan. Kottaa bakka. Ajandaa fidaa asirraa iyyaa wacaa gadheen warra fuutee manatti galtee qalte rabbi raamata godhuufi. Kanaafuu jennaan heerumuun hin jiru fuudhuun hin jiru jechuudha. Tiktookiirra iyyuun itti fufaa heerumuun hin kufaa fuudhuun hin kufaa. Tiktookiirra iyyuun itti fufa jechuudha. Akkasi. Mallattoo qiyaamaa taajuu waan hin taane laaqee uummata waan hin taane barsiisee deeme. Kinoo kunis godina Jimmaati gaa har'a jaartii ofii qalee kooppii taajuu shurrubbee ittuma fufamoon dhaabbata laata. Ana nyaatu obboleewwan koo duutan hundi keessan rabbiin jaraa mataatiin isin alaalu. Namaa miti kan isin fuudhe siluma bineensa uffata uffate malee rabbiin isiniif araaramu. Rabbiin caffee jannataa isin awwaffoqu. Inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata qashti jirra jirtu Maamadu Oromoo rabbiin si galaafatina haa galaafattee fi faaxee lafa irra ani hin fedhu asiyye deem fudhu deemi sononaa fi kee fudhu hin fedhu an dhiira Oromoo hin fedhu khalaas maayiba a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim. Maamadoon nu ajjechatti gadi ba'ee sila maal amannee wajji jiraannare maal amansiisame mayeessa amantuu እናንተ ከኔሩም ነይ ኔሩሚና خلاص ማመዶ ኦሮሞቲ
taheerumtan halkan of eeggadha guyyaallee taanaan qucee dhayeetiin lafas hin buusa arabannaatachuun dhugaa rabbii of eegaa seeratti jabeessaati ilaal halka isa raffistu malee rafin morma sirraa gata osoo si ati hin argin kanaafuu jechuudha asiyyee rohishillee walla dikmaalinti yalla deemii fudhadhu ana maayiba kalaas hin barbaadu ani jiraachuun barbaada waan ta'eef dha'ee qucee lafanirraa wanni buusuuf hin jirtu bifti jiraachuun fedha kalaas fudhadhu deemi ani fedhu dhiira oromooyyuun fedhu mikinaatu nama ajjeesaa jira waan ta'eef maala maneetiin itti heerumaa eessa amaname leengadda sargii godhatee yoo fuudhu yeroo haramoor maraagatee awwaalu maalii namaneen itti heerumaa ani fedhu kalaas hogguun fedha akkanattiin dullooma laal eenyuyyuu nan fuudhina zeegaa biraatittis deemee hin heerumu akkattiin dullooma kalaas dhiirrisiin fuudhina durbisiin heerumina kalaas yoo du'u barbaaddan malee gaafa du'aa kutattan deema kana booda maammadoo tokko nurratti hin faalsina isinii galee maammadoo tokko laal maammadoon nu qaqqalu jira shufaayida خلاص maammadoo tokko yoo nurra fiddanii faarsina ani gama kiyyaan keessaa baafadhe akka feetanii caffara morma isinirraa gata maammadoon maraateera